Mana asliitti odeessaa turte. Maal odeessaa turte mana asliitti? Mana asliitti mucaan bareenni sun maal si taanaan jedhe. Hiriyaa koodhaan jedheen. So akkatti wal jaalanne mana na gaafate micoo dammee jedhamtu fakkatti walitti nu janajjaneen jedheen takka immoo fayyoo jedhamtiin jedheen. Kaza asii ta'ee mucaan naan jedhe. Homaan jedhin jedhe. Homaan jedhatte. Malee hin ta'amuun ta'u itteerre jechaan garaa kee keessa sagamtu jira. Ati qoy dhaggeeffadhu ammaati. Anatu miidiyaa irratti akkas jaalatu ibsee beeka malee akkana jaalattu takka dhageenyes hin beeknu nutti himsimte hin beektooti. Garaan dhiiraa sibiila badaa keessa mul'atu. Dhiirri waan jiru baasee haasa'e jennaan argitee. Dhiira irratti malee anoo dhagge dhiirri akkasii dhiirummaa bakka dhiirummaan isa barbaachisutti malee bakka jaalalaatti bishaan hun ta'u laassii galee bishaanuma lagaa kana hin taataa horreen hin qorri taayyuu jechuudha. No, dhiirri dhiirummaa isaa kanaan hin beekamu. Dhiirri argitee dhiira iddoo argette waan arge haasa'u. Dhiirri akkuma shamarranii yookiin akkuma nama ta'ee haasa'aa oolu osoo hin taane dhiirri gochaan beekama. Okay? Never kanarraan argitu. Nan gaafatiinis. Okay, amma dhageessitti nima. Na jaalattamu nan jaalattuudha mamma. Atiyyuu kana sumaa fanniisa nan gaafatiin. Hin beektaaf hin beektuu kee uummata kanarratti gadi baanee asoofneef uma intiniin jedhu biiftu. Okay? Mana የሚያገኘው ነገር የለም. No, dhagee waada amma jaalala qabdu bichaa naa ibsi. Waan biraa dhiisitu. Ish, oomas natti nimini jaalala qabdu naa ibsi. Jaalalan qabu akkasitti si ibsaare. Jaalalli afaaniin osoo hin taane gochaani waan ta'eef never haasa'uudhaan miti. Ndi fedhii kee waan ta'e tokko kun haa gochuun dirqama keedha bar. Haasaadhaan hin ibsu, gochaan hin ibsu. Maal jechuudha? Inni እኮ ሳይኮሎጂ የተማረ ሰው ነኝ። እሺ sila kanaafuu jaalala naa qabdu natti naan ibsitu jechuudha. Ati nama barate waan ta'eefuu jaalala qabdu naaf ibsuu hin dandeechu jechuudha. No. Just jechuun waanuma argame gaafatamee nama oddoo argetti deebisu miti kaan. Idduma ta'u wayitti hin deebisa malee. Iddoo hawaasni arganitti miti bara. Ana si gaafate malee nama biraa miti. Sila kanaafuu ati deebii kana naan deebisu taanaan immoo yaa arramaamadiin keenya gaariin ta'u jechuudha. Arramaamadiin garamitti arramaamaduu barbaada. Isti dalgamoo irraa gadeemu irraa oleedhamoo indeet namoo isti biiftuu. Amma istimii ati nagaadha kaa? Si jiru nagaa isaa fide. Minna uummoo maaliin godhe? Alachuu kootu nama hin jedhe? Bagan dhaladhe moo bagan dhaladhi? Garaan dubartii si baa godhasim jedhee waan hundan himu. Innaa akkasii yoo ta'e durba soqikaa lubbuu durba duudduu ta'u maan been ganaa talafaa dhuftu. Gaafi akkasii isaaniif malee nu amma jaarreebe waan meeqa keessa dabarree as ta'arra lubbuu. Hin jiran kaayisaan lubbuu hin jirani. Akkami oke kaayisaan hin jirre ani hin jiraaf na gaafattee reen qabaaf. Namitti agara ga'u. Ada siapa macam? Antu dah nak apa tarik gafi kana embesi so. Ada macam. Oh ya, aku ni. Kita dah senang mata gini nama titul ta? Oke, asal gafat tu. Gafi mama na gafat teka na jasa kabda. Kakak mau betul mak ni. Gini.
Inna ka gaafatan si mireen adeemsi. Wama takkan beektoo gammaa ati duudaa. Duudaa miti afaan inni dubbadha. Jalaanoo duudaa moo dubbatanillee. Okay, innillee ka dubbatu bakka atillee argiteetta jechuun waan argine. Dubbateen hin dubbatu maaltu dubbata afaan keessaan dubbatu. Hin dubbatu. Inna amma atummaa ofii kan keetii deebistee bee durbiin jiru eenyuun gaafadhaa jette. Okay, ati durbaa miti? Maan durbaa? Inna ati nama si gaafatu barbaadaattaa jechuun. Gaafii nama si gaafatu agammaa gaafii. Nama gaafii na gaafatu don ta'in ani bakka micoon kun koffidessi mataa isheetiin jiraatti. Ani immoo tokkoffaa daa'imallee qabdadhee sin eegne akka sanaa dhaabbadhee si gaafadhe malee akkasii miti. Koomenti herregaagaa. Hin qabu bakka kanuma si gaafadhu. Setattee. Niismee mucaan halkaniif guyyaa nama waraabu tokko nu oola jira. Andammoo waraabee ganaa sooshaal miidiyaa irra olii gadi waan karaattachiisa. Inna maa saniif tacanannaqamtaa reeku wama baratee bee ati ennaa laayivii banattu akka waraabamtu beeki. Qaatteellee dhabaatteellee namni waraabuu fedhee fuula kan kee kana bichaa nama waraabu jira. Kanaaf gaafa miidiyaa irra baatee waa akkanaa hin sodaatin. Konfidensiin gabbaa'e maaf kun waan jiru. Yookiin calluma jira hojii namcha kana laalame. Calluma jiraati. Akka badduun galma milkiin qabdu jedhe Oromoon. Laalame kana. Birrii ishii waggaan dalagaa baate ji'a ji'aanitti ergaa baate. Mana haraqee mana farsoo mana puuliitti fixetu wanda boofataan kun inni. Har'a immoo isa ishiin waggaa tokko yookaan waggaa lama keessatti galte. Waggaa sadii yookiin waggaa lama keessatti galte hababaa harkaan hojjete qe'ee namaa dhaqee balbala namaarraatii fuudhee hababaa harkaan hojjete hababaa geesseef maal ta'a? Waggoota hedduu gola namaa keessa ukkaamamteetti ishii dabbaraa tureera. Maal ta'a? Guyyuma tokkittii kana hababaa gaarii bittee fi fuula gaariitti agarsiiftee yoo dhaqxee simattee maal rakkoo qabamu? Sitti hir'ate kaa sitti hir'ate nama ji'aan si ergutu hin jiru kaa kanaan booda sitti hir'ate kanaaf himtee tamma akkatti dhaqxee fuuteeni warra kaan hin agarre hiriyyaa dhugaa warra karaa qarshii karaa waan tokko nama madaala hiriyyaa dhugaanii suufii isaa uffatee hababaa gaarii qopheessee yoo qabaate warqii bitee fi yoo qabaate qalamaxii bitee fi achitti ishii simata. Atoo faltii wayiidha. Maalaan godhe akkattan dubbadhu nabe malee nan dubbadha ture. Silaa nan dubbadha ture akkattiin dubbadhu nabe malee dhugaa rabbi akkan gubadhee kanatti nan dubbadha ture silaa. Hundan dubbannu kan akka keessanii kan amma gaa atis simanna haadha manaa kee simatte atisaan akkoo warra kaanii kan akka keetama maqaa dhiiraatti waamamuufi. Amma yoo rakkoon isaanii maal beektaa rakkoon isaanii dhugaa rabbii isin jira faamilii. Rakkoon isaa micoon kun dadhabdee nan gala jennaan nama ji'aan aannan sa'a ganamas gaggeessitee galgalas hin eeggattaanii mi waan elmatu waan hin qabneef ji'aanii sababii kanaaf aaree akkashiin biyyatti akkashiin deemtu waan hin barbaanneef akka kanatti dhaqee simateeni. Dhugaa rabbi giftii koo kun jireenya siif ta'u. Kun si elmachuu bareeha. Namichi si elmachuu baree kun jireenya siif hin ta'u. Isa iyyuu mootti maramee nagaa gaafataani. Kan mormaa gadi kan jaalala dhugaa miti kun hin beessamu. Maal godhuu miti baga anan ta'iniiti. Silaatii ani beeka ture. Maalan godha. Ka akka kee kana kunoo kan maqaa dhiirota keenyaa balleesse. Nyaaddaa akkasii kunoo.
akkasii kunoo fataa jedhi ati. Amma ishiin hojii kana deebiteeti ishuma gidduu kanatti ayisook hin aariin ishii gidduu kanatti hin aariin. Ji'a kana immoo hin deebitiin ishiin yoo barbaade waggaa 6 waggaa 4 waggaa 5 ilma taaneen masaa kee jabaadhu eeggadhu.